namni tokko hidhamuu qabu seeraan ala. Kanaafu badii jirtus qulqullaa'ee ummataaf ifa tahuu ummanni kara deemu beekuu qaba. Sigalemi ilmi namaa tokkollee yakka hin qabaanne taanaan achi keessa taa'uu hin qabu. Yes, nama yakka hin qabne hunda free everyone. Oromoo qofaa miti ilma namaa fayyadhaa jiru hunda laalamee haqni isaa bahee bahuu qaba. Hananin jaa. Barreeffamatiin waggaa tokko dura barreessi tokko reeftan laalaati ture. Johan Muhammad eenyuyyuu qeequu hin danda'u waan jedhu wayii barreessitee turte. Hardhammoo namni kun akka Oromoonni hedduun amantutti shiraan hidhamee mana hidhaatti darbamee jira. Namni kun hiriyaa keetti waan baay'ee wajjin dabarsitanii Johan Muhammad dhuguma waa balleessee hidhamee sitti fakkaata akka dhuunfaatti. Garuu dirreerra deddeemee iyyuu huccuufitti kaayee fakkeessuu Facebook irra katabu miti. Kun mootummaa tahee osoo jiru mootummaa kun maal hojjechuu jira? Karoora maalii qaba? Suni halaaluu qabdu malee mootummaa miti jechuu hin dandeenyu. Yes, mootummaan. Kanan si deebisuu fedha. Karoorri isaa maal Oromoo fixu jira mireewwan. Suuraa artiist Alii Birraa post gootee turte. Adeeroon nama dhugaatii kanaaf dhugaa eebbisee dhugaan ammoo ni hadhaawaa bishaan itti dhuge gariin namaa jette. Artiist itti aantuu mootummaa naannoo Oromiyaa caaltuu isaanii mataarra dhungachaa jira. Namoonni hedduun akka jedhanitti adeeroo bira deemanii dubbisuun waan gaariidha. Saaliyaan ammoo waan kana waan siyaasaaf itti fayyadamtee adeeroon dhugaa eebbisee jechuun caaltuu isaanii yookaan mootummaa naannoo Oromiyaa mootummaa dhugaati jechuu barbaadde adeeroo irrattis akka duulamu ana qofaa miti namni bilisiginnaa kee jiru adeeroo irrattis akka duulamu gochuuf goote nama qoysii fixa jibbansa uummanni Oromoo harki caalu mootummaa kanaaf qabu I don't think waan wallaaltunatti hin fakkaatu. Dr. Ali Birraan akka waan mootummaa naannoo Oromiyaa deeggaree wayii caaltuu saamii jechuu deeggaree wayii waan akkasiitti suuraan kun ergaa akkasii qabaa jedhan. Kana hundarrayyuu caaltuu isaanii adda caaltuu isaanii Dr. Ali Birraa dhayitee dubbisuun waan gaariidha akka ilma Oromoo tokkotti. Kasanirraa hafe garuu suuraa Dr. Ali siyaasaaf itti fayyadamuun artiist Saaliyaa Saamii dogongora guddaadha jedhan. Asirratti maal jetta? Siyaasa maaliiti? Dhugaa eebbisee no barreeffama kan keetirratti adeeroon dhugaa eebbisee ammoo dhugaan ammoo ni hadhaawaa jette. Dhugaa eebbisee jechuun maal jechuu barbaaddete? Dhugaa eebbisee yeroo jettu. Hadhaawee ture warra tattee jaarsa dhabaaf ilmoo dhabee tulluu. Aarii narratti taa'aa turanii jechuudha. So sorry. Jaalala inni na jaalatuuf ani heerume. Bakka nama mo'aa jaalate. Ayyoon Oromoo hundi hidhatti guuramanii jiranii miidiyaan Oromoo cufamee Hacaaluun ajjeefamee kun mootummaan guyyarraa akka bineensaa ilmaan Oromoo nyaatu kun akkamitti mootummaa Oromoo jedhamayyuu artiist Saaliyaas. Hundinuu warreen amma biyya tanaan deemu jirus akka fedhanitu haa bulchanii Oromoodha. Dura kanaaf sabtu godhuu qabu. Sababii hunda isaanii haa hidhames haa ajjeefames wanti garagaraa akka ta'u jiru hundinuu isaan hundi wajjin gaafataman siifin hima. An akka hiyyaatti. Warra hidhamee fi warri mootummaatis walqixa itti gaafataman. Mootummaa fi hayyoonni kaan paartiileen garagaraa rakkoo Oromoo laal afaan nama micciirina siifin hima. Wanni jechuun jiru. I know where you going. Mootummaa kunis Oromoo. Maqaa kee on kaasuun bina sodaataa ija koosoo laalan si keessaa mul'ata. Sanya sarara shidee maaltutti dubbataa kan na laalu hundi warqitu yaadata.